يوكانو سريسا يوكا أو سريسا جت متى دريمتين تقويا هرأ لما يوانكينا ورا أمانتي إسلام ماتين على جرانيف دافي دياتينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا كبجم توتا وردف توتا سكنتا كنا كنتاتن حواسكي يكن مسلمة أكسمس جالتم توتا كبجم توتا وردف توتا سكنتا كنا كنتاتن لمي وانكينا ور أمانتي سلام ماتين على جرتان الشمع أركفوا لسنين ويا حتى غافي تكسيني في كبادير فير يوكا نفس الرئيسة يوكا نفس الرئيسة ما تدوري جتو جالتي واقني توكل سديه اللي جتاني يو واقني توكو akkasuma sadi jechaan keeysan kasirrii ta'uu taate gaafii armaan gaditti dhiyaatu kanaaf deebii maal qabdanii kan jettuudha gaafiin keenya. Yeroolee garagaraatitti lammiiwwan keenya warra amantii islaamummaatiin ala jiran ragaa kitaaba isaanii keessatti argamu tokko maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluutiin cuubaa jedhamee jira. Kanaafuu waaqni sadii jedhanii yeroo garagaraatitti nabiyyi rabbii nabiyyummaa isaa ergamaa ta'uu isaa kana eeganaa waakkatanii inni waaqa yeroo jedhanii namaaf himan yookaan barsiisan argina. Yoo waaqni sadi ka ta'u taate waaqumatu ani tokkollee sadihillee jechaa ilma namaa barsiise moo yookaan Yesuus Kiristoositu ani waaqallee ani namallee jedhee nama barsiise moo mee isa kanaaf deebiin keessan maali? Yeroolee garagaraatitti Yesuus amala lama qaba jedhanii yeroo nutti dubbatan dhageenya. Garuu Yesuus Kiristoos Nabii Ciisaan alayhi salaam guyyama tokkollee ani amala lama qabaa qubanaa qabaadhaa jedheetiin yeroo inni dubbate iddoo tokkotti illee hin argine. Akkasuma Yesuus Kiristoos yookaan Nabii Ciisaan alayhi salaam ani waaqana waaqeffadhaa jedhee ka barsiise illee hin argine. Waaqnillee ani tokko ammallee sadii jedhee ilma namaatiif wanni inni dubbate tokkollee hin jiru. Akkasuma nabiyyiin rabbiillee Nabii Ciisaan alayhi salaam yookaan Yesuus Kiristoos jedhamee ka waamamu ani amala lama qaballee jedhee namatti himne ani eeganaa waaqana waaqeffadhaa jedhee ilma namaatitti yeruma tokkollee hin dubbanne. Mee warroota ilaalcha waaqni tokko akkasuma sadii jedhanii yaadaniif gaafii gabaabduu tana haa dhiyeessinu. Ragaa wangeela Maatiyos boqonnaa 4 keessa jiru kana mee waliin haa ilaallu. Ergasii Yesuus seexanaan qoramuudhaaf eenyu Yesuus maaliin seexanaan maal ta'uuf qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffamee jira. Eenyuun geeffame hafuura qulqulluudhaan. Waaqni tokkollee sadihillee warri jedhu waaqni tokkollee sadihillee ka jedhan waaqa abbaa jedhanii waaqa ilmaa jedhanii waaqa hafuura qulqulluu jedhanii waaqa sadihii xumura irratti ammoo ofii tokkichumaa jedhan. Yoo Yesuus waaqa ka ta'u taate akka isin dubbattanitti yoo hafuurri qulqulluun waaqa ka ta'u taate seexanni eenyuun qoruuf deemaa jira? Yesuus. Hafuurri qulqulluun hoo maal ta'aa jira? As biratti kan qoramuudhaaf deemaa jiru kan qormaata kennu seexana ta'e. Qormaata supervaayizarri yookaan chiifiin yookaan namni qormaata kennu seexana ta'ee jechuudha. Kan qoramuu hedduu ministirii yookaan maatiriikii yookaan intaraansii namni fudhataa jiru Yesuusin ta'e. Poolisni eeganaa nama qoramuu hedduu kana Yesuusin fuudhee iddoo lafa onaatti geessaa jiru ammoo hafuura qulqulluu ta'e. Gaafiin kennas biratti gaafii ifaa fi bilisa ta'e wayidha. Qormaanni ka kennamu seexanaa yoo ta'e kan qormaata fudhataa jiru Yesuusin yoo ta'e kan Yesuusin iddoo lafa onaatti geessu hafuura qulqulluu yoo ta'e waaqni dhugaa Yesuusii qormaata fudhatu wajjin jiramoo kan poolisa ta'ee Yesuusin lafa onaatti geessu hafuura qulqulluu wajjin jiramoo
kana mararraayyuu bilisa ta'ee eeganaa jira. Yoo Yesuusii mataan isaatu waaqa jettani Yesuus warri waaqa jettanii yaaddani qormaata namni kennu nama namaa oliiti malee nama namaa gadiiti miti. Barataan kutaa 8 nama kutaa 10 yookaan 12 yookaan nama doktoraa tokko qormaatan kennu seexanni gaafa Yesuusiin qoru Yesuus yoo waaqa ta'ee akka isin jettan san kan eegana ammallee hafuura waaqummaa qabaatu taate ka qormaata fudhataa jiru waaqa jechoo heddanii hayyee hafuurri qulqulluun yoo waaqa ta'e maa poolisa ta'aree inni amma hafuurri qulqulluun poolisa ta'e Yesuus qormaata fudhataa ta'e seexanni qaama olaanaa supervaayizara yookaa chiifii yookaa qormaata kennaa ta'e kanaafuu waaqni isin gabbartan isa kami kan qormaata fudhate santu waaqa keessani moo kanama qormaata fudhate sanii fi poolisa ta'ee faanaa deemee lafa onaatti geesse hafuura qulqulluu santu waaqa keessani moo ka kana hunda irraayyuu qulqulluu ta'e Rabbi Yesuusiif hafuura qulqulluu irraallee bilisa ta'e kana namallee taane ka hafuura qulqulluullee taane ka ilma seexanaanillee qoramne Rabbiin keessan isa kami waaqni tokkollee sadihilleen mee foormulaa kana keessatti akkami ibsitanii nu ibsa yookaa nu sirreessa yookaa of sirreessa eegala miiwwan kiyya warroonni amantii islaamummaatiin ala jirtan waaqni seexanaan qoramee sammuu akkamiittu isiniif fudhata hafuurri qulqulluun tokko waaqa sadii keessaa tokko ta'ee jira jettanii yaaddan akkamitti eeganaa poolisa ta'ee ajaja seexanaa fudhatee Yesuusiin fuudhee qormaataaf geessa jettanii yaaddani ammas biratti Yesuus waaqa gaafa jettanillee waaqni seexanaan qorameedha inni biroo hafuurri qulqulluun waaqa gaafa jettanillee hafuurri qulqulluun ajajamaa seexanaa ka Yesuusiin qoruuf deemu ta'ee mul'ateedha waaqni gabbaramaan isin biratti waaqni dhugaa ka seexanaan qoramu waaqni gabbaramaan waaqni dhugaa ka ajaja seexanaa fudhatee Yesuusiin lafa onaatti geessu moo waaqni gabbaramaan aqliin keessan fudhatuu qabuu fi ta'uu qabu isa hin qoramne isa eeganaa ammallee ajaja makluuqa tokkootuunuu hin deemne jiraataa abadii kahumaa isatti hin qaqqabne eeganaa isa santu waaqa kenna jettanii amantanii mee kanaaf xiinxallaa laalaa yaadaa adda baasaa yookaanuu sirreessaa yookaan of sirreessaa jallata hundaa rabbiin haa qajeelchuu isiniin jedha sagantaa kana kutaa tokkoffaa isa kana fakkaata kutaa lammaffaadhaan hanga walitti deebinutti tika rabbii keessanaaf jiraadhaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi